Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Kun miidiyaa keessan Finfinnee Maltiimiidiyaa irraa yeroo odeeffannoo isin biraan geenyu irratti argamna. Odeessaa irraa waliin Anaagaa Jimaati. Haga dhumaatti nu caqasaa jechaa mataa oduu har'aan tolchituun Liiban Cuqqaalaatti aannan awwaaluuf osoo yaaltuu qabamuu irraa eegalla. Gara odeeffannootti kallattumaan dabarra. Godina Shawaa Ba'aa Aanaa Liiban Cuqqaalaatti qaamni hojii xonqolaa hojjetu to'atamuu isaa waajjirri sabquunnamtii aanichaa beeksise. Guyyaa irraa godina Shawaa Ba'aa Aanaa Liiban Cuqqaalaatti dargaggeessi naannoo mana amantaa Yohaannis jedhamutti lafa qotuun aannan awwaalaa ture. Uummata naannichaa fi caasaa nageenyaa aanichaatiin harkatti qabamuu waajjirri sabquunnamtii aanichaa gabaaseera. Bara kana Oromiyaa bakkeewwan hedduutti mortuun qabamuun gabaafamaa jira. Baatilee darban keessa qeesiin lukkuu gurraattii qalee awwaaluuf osoo yaaluu qabamuu isaa akkasuma mortuun haala adda addaan qabamuun gabaasamaa ture. Haalli kun ammallee itti fufuu isaa gabaasni kun ni hubachiisa. Odeeffannoo itti aanee qabnuun dilbata kaleessaa lola uummata Oromoo Karrayyuuf Faannoo gidduutti gaggeeffameen Faannoon injifatamuun isaa himame. Humnoonni Faannoo deeggarsa meeshaa waraanaa qaban itti dhimma ba'uun lola daangaa irraa adeemsisaa jiran jabeessanii jiraachuu gabaasichi ifoomseera. Odeeffannoo arganne kanaan dilbata kaleessaa fulbaana 17 bara 2023 Shawaa Ba'aa Aanaa Fantaallee Gandaa Xuuxxuuxii iddoo addaa Qorqee jedhamtutti lola hawaasa Oromoof Faannoo gidduutti adeemsifamaa ooluu isaa mirkaneeffamee jira. Lola kanaan humnoonni Faannoo injifatamuu isaanii kan eeramu yoo ta'u, caasaaleen Faannoo lafuma uummata Oromoo irra barjaa naannoo Amaaraa jedhu kanaan dura dhaabanii turan lola kanaan buqqaafamuu danda'u isaa himameera. Ta'us humnoonni Faannoo kuusaa meeshaa mana amantaa adda addaa keessatti taasisan gargaaramuun mana amantaa Ortodoksii keessa dhaabbatanii dhukaasa bananii humna addaa Oromiyaa lakkoofsaan hedduu ta'an du'uu isaanii himameera. Karrayyuu bakkeewwan hedduutti yeroo adda addaa loltoonni Faannoo lola kan banan ta'ullee akka yaadaniif fedhanitti lola Oromoo Karrayyuu waliin taasisanii milkaa'anii hin beekani. Uummata Oromoo Karrayyuu bulchiinsa sirna gadaan wal gaggeessu cabsuuf Faannoo qofa osoo hin taane caasaaleen mootummaas yeroo adda addaa ajjeechaa gara jabinaan guutame raawwachuun isaanii gabaafamaa ture. Odeeffannoo itti aanuun ajjeechaa lixa Oromiyaatti maqaa Faannoo dhahatee deemu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa qindeessummaaf raawwiin harka keessaa qabaachuu isaaf ragaan mul'ataa jira. Lixa Oromiyaa keessatti waggoota 3 as maqaa loltoota Faannoo jedhu qe'ee qonnaan bultoota Oromoo miliyoonotaan lakkaa'amu manca'eera. Hawaasni Oromoo kumootaan lakkaa'aman lubbuu dhabaniiru. Ajjeechaa kana maqaa Faannoo jedhu haa kennamuuf malee miseensoti raayyaa ittisa biyyaa raawwachuu isaanii hawaasni Oromoo naannichaa irra deddeebiin himata. Akka hawaasni kanaan dura dhimmoota ajjeechaa sanii irratti dubbataa turetti miseensa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa dhalootaan Amaara ta'an badanii ajjeechaa raawwachuun gara Faannootti akka makaman himamaa ture. Dhugaan ifatti beekamaa jiru garuu adeemsa siyaasaaf maqaa Faannoo jedhu haa qabaatu malee qindeessuunis ta'e ajjeechaa san raawwachuun qaamni mootummaa guutummaatti harka keessaa qabaachuu ragaaleen adda addaa agarsiisan bahaa jiru. Viidiyoon haasaa ajajaa raayyaa ittisa biyyaa hawaasa Oromoo waliin marii osoo taasisuu mul'atu kanarra tamsa'e hangam dhugaan uummata keenya akka hanqalamaa jiruuf agarsiiftuudha jedha gabaasni kaleessa arganne. Ajajichi ajjeechaa ifatti biyyi beeku kan caasaan mootummaa illee Faannoo ta'uu miidiyaaf himaa jiru dabsuun shaneetu sin ajjeesaa jira jedha. Uummati lakki Faannoon nu ajjeesaa jira jedha. Dhumarra uummatatti akka dhaadachuu ta'a afaan Amaariffaan Faannoon asiin jiru asii erga ba'ee waggaa 3 guuteera osoo jedhu dhaga'ama. Innumaafni waraanaa kun osoo Faannoof dubbatu Faannoo osoo baabsuu mul'ata. Haasaa san irraa uummati walga'ee sagalee tokkoon kan nu ajjeesaa jiru Faannoodha. Dhimmi Faannoo irraa haasa'aa osoo jedhu dhaga'ama. Qaamni hooggana waraana mootummaa fuuldura uummataa sagalee guddiftuu qabatee dhaabbate kun garuu maal fidduu diinni keessan shaneedhumaa jedhee dirqamaan osoo uummata doorsisuu dhaga'ama. Odeeffannoo itti aanee qabnuudha ammoo paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee hambaa addunyaa ta'ee yuuneeskoo irratti galmaa'e dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti galmee dhaabbata saayinsii barnootaa fi aadaatti paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee hambaa addunyaa ta'uun galmaa'uun isaa himameera. Paarkiin gaarreen Baalee kun kanaan dura dhaabbaticharraa beekamtii argachuun galmee yeroo irra kan ture yoo ta'u, walga'ii Koriyaan Baalee addunyaa 45ffaa Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaaditti ta'ame irratti hambaa addunyaa ta'uun yuuneeskoo irratti galmaa'ee jira. Paarkii biyyaalessaa gaarreen Baalee naannoo Oromiyaa Baaleetti kan argamu yoo ta'u, hawwata turizimii ajaa'ibsiisoo Oromiyaan qabdu keessaa isa tokko. Paarkiin biyyoolessaa gaarreen Baalee hambaalee uumamaa Itoophiyaa keessaa sadarkaa lammaffaa fi hambaa uumamaa addunyaa irratti sadarkaa 11ffaa irratti argama.
Oromiyaan miidhagina addaa qabduun simboo qabeettii lafaa yoo taatu, madda turizimii hedduu of keessaa qabdi. Gaarreen babbareedoo bineensota bosonaa addunyaan hin qabne qofaatti kan qabdu dabalatee mukkeeniif bishaanota uwwifamtuudha. Odeeffannoo itti aanuun Afrikaa kibbaatti hanqinni bishaanii waan mudateef jiraattonni daqiiqaa 2 caalaa akka qaama hin dhiqanne gaafatamani. Magaalaa guddoo Afrikaa kibbaa Johannesburgitti wanti mudate kun hanqinni bishaanii waan uumameef namoonni daqiiqaa 2 caalaa qaama akka hin dhiqanne aangaa'onni kanneen tajaajila bishaanii dhiyeessan gaafataniiru. Haalli kun garuu miidiyaa hawaasaa irratti akka qoosaattis raabsamaa jira. Dhaabbileen bishaan dhugaatii magaalaa Johannesburgiif dhiyeessan Raandii Watarii fi Johannesburg Watar jiraattonni magaalattii bishaan akka malee fayyadamuurraa kan ka'e dhiyeessii bishaanii balaa keessa buusuu gaafa dilbataa beeksisanii. Jiraattonni qaama yeroo dhiqatan daqiiqaa 2 kan hin caalle fayyadamuun bishaan akka qusataniif waamichi dhiyaateera. Konkolaataa miicuus taanaan torbanitti guyyaa tokko gaafa sanbataa yookaan dilbata qofa akka ta'u gorsan. Sanayyuu bishaan baaldiidhaan waraabanii qusachuu yoo ta'e malee kallattiidhaan ujummoo bishaanii keessaa fayyadamuun qisaasama guddaa akka fidu himan. Hanga bishaan gahan jiraattutti jiraattonni bakka bishaan daakaa yookaan boolla bishaanii guutuu akka hin qabnes akeekkachiisanii. Akkasumas iddoo magariisaa fi biqiltuuwwan bishaan obaasuuf bishaan qulqulluu dhugaatiif oolu akka hin fayyadamne jedhan. Magaalaa Johannesburg yeroo hedduu hanqina bishaaniitiin rakkatti. Torbanoota dhiyoo as jiraattonnii fi dhaabbileen akka hospitaalaa hanqinni bishaanii isaan mudate mufii isaanii ibsataa jiru. Egaa dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa odeeffannoon har'aaf qabnu kana fakkaata. Odeeffannoowwan biroon aga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jechaa Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya.